على كل حال يا جماعة walumaa galattuu warroonni iyyatan nu galchaati wanni baankii keessaa qabnu maalinni baankii keessaa deengaddaa ittiin gara kuma meeqaa baafne waa'ee eeyyama markazaa inshaallahu ta'ala xumurameera jechuun danda'ama ergama karaa majlisarraati inshaallah gidduu kana dhufee dhuman isin beeksisa rabbi jedhe waraqaa markaza garee shahaadaatii fudhannee seera qabeessummaa godhuudhaaf birriinas keessaa ba'een jira I think gara kuma 50 akkas hin taane fakkaata galmee irratti galmaa'ee jira cal jedheen baane bilbila kanarra jira waan ta'eef baane ilaaluudhaan hin danda'u so inshaallahu ta'ala kuma 50 qofa miti 60 yoo ta'u noolu kana keessaa baafne birriin amma nuti baankii irraa qabnu meeqa miliyoona 3 fi kuma 700 fi kuma 70 142 saantima 40 qabnaa jechuudha ammallee achuma jirra kuma sadi erga galle turreerra alalaqal afurfaatu galte amma lafni kan miliyoona 10 jedhantu jira kan miliyoona 9 jedhantu jira harrammoo oduu xiqqoo bareedduu wayifaa dhageenye jirra maybe gara kuma 6 naannoo akkasiin argama jedhama maybe kuma 6 argama sorry miliyoona 6 argama jechuun processii lafaa moon qaba maqaa jijjiiruu qaba maal qaba so waan baay'eetu nurra jira nuti nu guutee miti calka jenne tokkoffaa warri niyyatanis nuuf galchan jenneeti cal jenne lammaffaa immoo isti boqonnaa fudhatu namni laata jechuudha malee inshallah ta'ala warri niyyatan nu niyyadhaati warri niyyatan nu galcha inshallah namoota daddabalannee humna haaromsannee inshallah ta'ala hin dhufna bi'iznillah ta'ala yoo rabbiin kenna nu laafise warri niyyatan rabbumaaf niyyatan waan taateef nu galcha jazakumullahu khairan nuti cal jenne irra jechuun guuteera jechuu miti sinimmoo rabbiif niyyatan waan ta'eef waan niyyatan nu gashaachuu barbaada yoo ustaaz Hamdii waan dabala jiraate inshallah hin dabalu barakallahu fiikum yoo waan jedhan hin qabaanne moo inshallah asuma irratti xumurra ustaaz Hamdii waan jettan qabdu ustaaz bismillahir rahmanir rahim baraka rabbi sinaa godhu obboleewwan keenya haqiiqatanii وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ربي والإسي كانت هندني بيخا إن شاء الله أتكالم من إسلامان من إسلامات ولين ديمي انتقامي ما دام الإنسان قرتي maaliif jennaani beekadhu gargaarsi rabbi ol aanee gaafaati obboleessa nama gartee waan rabbiif jechaa tana bira dhaabbatte wa ahsinuu jaa rabbiin duba tola oolaadha inna allaha yuhibbul muhsinin rabbi nama tola nama oolu jaalata tola oolaadha jaa beekta kanaaf jecha obboleewwan kiyya tola ooltummaan kun itti nuufufa duraanuu gara bal'ina tola ooltuma dhiifamni islaamummaa keessaanii beekama ajaa'iba rabbiiti jabaadha ustaaz Asmaanuu gartee warri risiidii maala galchitanii jirtan warri gartee fooloo xiyya qabdan kan fooloo ustaazni takka bilbila ustaazaa argachuu danda'e bilbila ustaazaa nagaafachuu illee dandeessa hatta warri narratti ergitanillee narratti erguun isaanii mijaa'ullee narratti ergaa gaafa galchitan risiidaa fi maqaa guutuu fi footoo gurdii footoo teessan gurdii sinigale nama beeta hoggulamaa fi sadi akkana itti deebuu ni saalfanna wallahi haqiiqatanii ogutaka gaafanne hoggulama gaafanne sun booda narraa du'aa waan akka mataa fayyaatti ustaazin dadara deefiifu so akkas godha isinummaa ofirraa beekaa jechuun barbaada asumaan ustaaza xiyya anillee waa'ee lafaa sanii waliin wal qabatee waan gammachuu takkaan dhagahee jira waan gammachuun harkaa isinii qaba inshallah yoo rabbi isinii mijjeesse baruunaaf dawwaltanii wanni suni hedduu bareeddu akka xiyyatti namaan beekullee namaan beekurraa waa'ee lafaa sanii wajji wal qabate inshallah lafa kaartaa qabdu lafa bareeddu gaarii jeetii yaada hedduu rakishatti argee waan san rabbi fudhatama haa godhu إن شاء الله ربي نوفل حافظ جزاكم الله خيرا بريدا ربي نوفل حافظ إن شاء الله تعالى maal jechuu barbaadeen waan kana bar osoo danda'ame balaabtiin Itoophiyaa keessaa tokko hooroo dheer malafa wayi namatti kenna barutu namni rabbiif jiraate kabbaadhaa eegaltame ko namni rabbiin itti kenne yaani imaanuma dhabame malee hooroo dheer nama kaarii 100 baatii taa'utu jira bar kaarii 5,000 baatii taa'utu jira bar Finfinnee keessa bakka geessu dhabe otoo fidanii hoodhaa ishee kana kaarii 1,000 irratti kaarii 500 irratti ijaaraa jedhanii waan guddaa dabar yaa jamaa
amma kun ingilifaan jammaree jira daa ingilifaas baay'ee argataa jira maal taatan isin addunyaadhaaf daawaan addunyaadhaaf fi isiniin jennaan qalbii seetan isin gareen shaadaa addunyaa fi warra ingilifaan maddabannee kaakee wanneeti obbira kaawwanna intinoota keenya obbira kaanne ingilifaan isitti jirra waan addunyaadhaaf rabbiin nuuf haa taasisu inshallah ta'ala gareen shaadaa kan Itoophiyaa Oromoo keessatti haftu osoo hin taane kan addunyaadhaaf taatu rabbiin nuuf haa taasisu amiin jedhame abboo sa'aatii du'aa keessa jirra hote rabbi garee shaadaa kan addunyaatti beekamtu haa taasistu rabbiin inshallah ta'ala garee shaadaa kana garee addunyaatti beekamte garee afaan guutuu addunyaatiin daawaa godhu rabbiin haa taasisu rabbi warra isa biratti illee beekamte argatu warra illee uummata biratti beekamte argatu warra rabbiin subhanahu wa ta'ala anaaf hojjettani anaaf taatan jedhu warra daawaa kana galmaan gahatu afaan hundumaatiin soilii jettani afaan ingiliffaa jettani afaan biraa jettani warra afaan hundumaan daawaa godhatu rabbiin haa taasisu afaan inni ummanni walii galu ingiliffa alhamdulillah ingiliffa kun amma janaahaa yaasin asiin kaawwannee tijalqannee jirra gaafa dhufan jaas jechuutti jirra alhamdulillah amma namni dhufa amma ishee har'aa kana daddagee kan biraalee tokko dhufa fidaa kottaa boris ammas kan ingiliffa dandeessu gaafa kana naasoftan tokko moo dhagee dhufa akkasumatti dhuufettee jechuun warra ingiliffaa itti gadhiifna warra ingiliffa sirriitti danda'u teenye dhaggeeffanna saniifu rabbi hunda keenya yoo milkeessu jabaadha waan kun waan qoosaadha miti ashaaraa keessan keessa kaawwadha akka nuti har'aa asirratti ilaalaa jirru miti lafatti gadi bu'ee hojjetamuudha qaba isiniin jedha jazaakumullahu khairan rabbi warra onnee isaaniillee otoo qabaniiti dhabaa taasise rabbiin isaanii ganiyyaa taasisu waan qaban kan kennatan rabbi isaa taasisu machis lafa amma sana irratti awwaalamanii lafa amma sana nyaatanii fixan isiniin jechuudha barbaada jazaakumullahu khairan keessummaan guddaa tokkos nutti dhufanii jiranii mee ustaaza waliin jirtu yoo mashgula ta'uu baataniif warra ati jette sanillee ustaaza inshallah yeroo gabaabduu keessatti na eega yoo rabbiin je warra jette sanii warra amma gartee namnummaan tokko bari hodhaan hojjechuu ni dandeeyaa jette san gartee asibbo inshallah torbaan tokko booda na eega bismillah leencowwan jajjaba gartee warra namuma ati booda khaysaa wajjaasun inshallah ربنا عمل كيس إن شاء الله أكس جزاكم الله خيرا أستاذ أول جرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنجليز في سندر بكرة دعوة سيفجدا ولا يا أخي حزبين نتقول فيه مال جتني تي how are you جتني مو I'm fine thank you تجري جرين شنو فتنا أنا نلهم بكابي how are you وجد الزن يا الله أكاسيت حزبين جلنا نتقول فاولة مال أوغا آره أفان إنجليزي سرب بيا السلام عليكم أنا كابا بنت تاريخو منا روفتي مالي إنجليز فنبيكو الله أكبر كابا بنت تاريخو فا جبسيتي ديسينا قد ماني Suara jerat terat tadi dong sih di sini. Dawan rawan. Nyufa tu asawat itu le. Isinille asoftani usadam dino asera. Namni naseni jurun je darah bak dawan maaf ke sebubu mat dendam tu dah beda. Anille chati umar la mabura kaya tin chati JB ti to conversa tin isinit tasa guya to come. Ya Rabbi. Adunya karomte dia makaduri timidi. Rabbi ki yazina kaji cobo. Inshallah mal shabab nin jira bae jira mi kuno namni alhamdulillah rabbi nur si zaitin jira shabab naziru le jira abu muatfat le jira ustad arafat le jira sin le jirtani dinayas le jira dinayasi fidanne tokko mo mucaan kun sirriitti danda'a ustaad la ilaha illallah ati akka jedheen tokko galuu dinnaan ati dhiis akka warra akeenyu maqaan isaa namicha aangorra jiru sun ameerikaa tokko maqaan isaa nyani baarnaabaas moo eenyu maqaan isaa
Donald Trump akka isaatti haasoftaati dhiisiin jiree mucaa godhaa kolfu kanaan galuu fide kamin MCI moo akka Donald Trump haasofta dhiisiin galuu nuufis nuun galuun jiree mucatti haa galuu dinnaan Trump jedhani eessa jira inni maalan beeka duniyaa marreera garuu iddoonni jiru ati beek akka isaatti haasaa garuu biyya jira moo biyya faranjii jira namni Amaarinyaa meediin Itoophiyaa miti Itoophiyaa miti abbo anilleen ka'eetiin mee biyya faranjii kana badee torbaan tokkoof illee taatu ani Ingiliffa kana kana bitu dhaqani bareedaa roos taasisu kuma ittani wallahi biyya faranjii tanuma qofa yoo nafidde illee ka nafiddu eetti ayyaadu malee haja biraarraa qabu subhanallah Ingiliffa Itoophiyaa sun faayidaan qabu beektanii isin kolfisiisa malee faayidaan qabu badaa miti ishee sana bareedaadha waansa ishee wal jalatatan sana ka afaan irratti haasaan arraba kana mambaraniitiin darbanii isinii galte keenya sun ammoo arraba diriiraa namni ani lamaan iyyuu beekuuti laakiin tokko laal arraba maranii darbanii ka Itoophiyaa tokko ammoo namni akkanuma zalaaqi dubbata ka Itoophiyaa akkanuma naan taane malee ani hin beekulle sanillee Rabbi kiyya ya Allah kolfaan ritta kan jala kana arrabuma sana ciccini naasofne ka ustaazaa fuunii jedha ani asina mafuudhiidha maalin jechaara beektu maan namma buutii akka madaa wayna dhukkubaan jedha namma waa nyaataa jira da'iiqaa kudhan dura suma argumaatii lakkaa ufcini naanofne sila reefti jira dubbannaan wallahi jaabaati rabbiin kiyya wanna godhu malee amma mee wanna gochuun barbaachisa maal afaan faranjii kana akkasitti daddarban kana maal namtichi Donald Trump waan nun jedhe nu salphise nagarre isaa torbaan lama dura maal ilaata no nagarre mootiin Afrikaa tokko dhaqeetiin tureemi miidiyaa fuutti baasee namti mootummoonni Afrikaadhaa Ingiliffan beektu atammoo akkamiin barteedheen wallahi akkas jedhee dhiban dhugumaa bar Afrikaanonni lolaa turanii ina keenya no mootummoonni Afrikaa Ingiliffan beektu akkamiin barteedheen ajjeese wallahi naa baay'eetu jira biti qabee waan ta'eef boonamichi eenyu argee akkas jedha garuu maqaa namaa dha'uun barbaadu malee mootummaa tokko mootummaa biyya kamiiti ijoo mootummaan beekne mootummaan beekne eenyuun arge siisii arge yoo ta'e malee inni kaanoon beeka wallahi nama salphachiifti mootummoonni Afrikaadhaa waggoo haasoftu hakuma arabaallee naasoftu isinii galte wallahi umanne subhanallah arabni to Afrikaa duuba kaatee Afrikaa caalte amma garuu ammoo Oromoon taa'ee tumaani araba tuffata malee inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah rabbi nuuf anaafisu inshallah wallahi rabbummaan alaafisu maali jirtamme amma milikuuf jedhee anaa qophaaruuti dhuftanii milikaatti jirra anu akka jedhee si namachu jira baru safarhanarra akkamitti akka saatii ganama argeeti safarhan akkamitti saatii kana jira jedhee as yoo goru naziifaadharra safarhan hafuura qulqullu guutee dheeddiyo ingiliffichatu na to'ise xiqqooshi argadhee reen keessa bade Allahu akbar
يا ربي ساعتي باي تورتا ربي سن راجالته بركة دا سن الفات دا ورسلة تيجا مشاركة قوتين أي فورا بافات دا يوانا جتان ايه سريتي بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وتونا قافل نجرو شبكة نبوسين نانين تري تكو وان تكوتنا دبي إن شاء الله. كاتي كم قافت شو فيره أستاذ ولي قافت. إنجلي فقافت شو يوتا جانا قافتين. أي وان سنترسو مت أستاذ تكو مسي سنة دوي بربادي. هيا أوكي. كل أجر أستاذ. حديثا أي حديثا نسائل بابوري في شنتمرة كنجرو أي ثول ولد عيسى مكا حديثا جلو سنة بربادي حديثا نساء أكمل أستاذ. ما جرى اللفظ إسا قوتو دبسيكا ولد إسا قفان بيكو ترى ada dubisu aja nan dubisu. أي بعد ما Aye. Ini dubisu nasa. نراك المين بعد. رومر يلا. أستاذ أول ويا أستاذ حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لي ختم موسى Bakka wayiidhaa deemee dhufuu jira iyyuu hin dadhabe malee. كسي ما نبان دورة سالسة موغانا تانا نفورا كوتو قبضو. كوبلينكي قالوا فلمني خيخوني Afuura inuma qaballee dhaga salaata subhiidha. بقى أفورا. Kiyya banne jala cufsiifte peenteetu tabalaashesse namni yoo dhufellee mana kiyya waan tokkoon sochoosu callistee bira teessi darbatee irra na baase callistee bira teessi darbatee na baase akkasumatti khalaas. أما سيرو دندس أفورا قبضو. سينا Afuura inuma qabaati yoo xiqqoosii jedhe yoo namni qalu. Maala geeffannee dhufna. Ofeena geeffataanif bana dabaate. Okay, tamaam tole. Achitti haa dhufu inni illee tole. Ragaarta. Aye Ustaz.